guyyaa boqonnaadha garuu ammoo kan hojiin manaa baay'een namatti baay'atu mana keessatti guyyaa alhadaati. Oolmee keenya kan guyyaa alhadaa isinii qabadee dhufe maal akka fakkaatu gaa inshaallah waliin kan ilaallu taanaan isiniin ja'a hanga dhuma viidiyoodhaan waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa qabdanii jirtanii jabaattanii isiniin jecha arras gaa hunoo deebi'ee dhufeen jira viidiyoo oolmeyaa viidiyoo barame qabadee isin dhufeetiin jira inshaallah akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Akkuma intro irratti dhageessanii yookaan immoo argitanitti arraan tana viidiyoon keenya viidiyoo oolmeyaa kan guyyaa alhadaati. Guyyaa alhadaa oolmeen keenya akkamitti akka dabarsineen qabadee isinii dhufe. Akkuma argitan ganama kaanee namni lubbuun jiru waan nyaachuurraa hafan qabu waan nyaatnu qopheeffachuutti seenne kunoo akkuma argitan nyaata faxaraa yookaan immoo qursii yookaan ciree jedhamaa mire isa qopheessutti jira. Guyyaan alhada waan ta'eef waan sa'aatii akka gizee biraatti waan sa'aatiin irraan fudhanne je'ee jarjaraan godhu osoo hin tahin waan faamiliin tiyya feetuun hojjedhaa guyyaa alhadaa guyyaan firii yookaan immoo biizii hin tahin jechuudha. Kanaaf kun akkuma argitan mulawwahiin godhuu deema qoshaasaa akka ittiin jiifachuu jira gaa suuta jecha hojiitu jira je'ee jarjarriin jiru. Kanaaf akkanatti suuta jennee jiifadhee sa'aatii feenuu fadhuus gaayoon dadhabee jidduutti taa'aa maal jecha akkasitti faxara keenya hojjenna. Faxara qofaa miti gaa laaqanninis ni hojjetama. Waan garagaraati gaa wanni ani godhu guyyaa san keessatti yookaan immoo guyyaa alhadaa guyyaa boqonnaa qabnu san keessatti. Garuu gaa alhamdulillah nama fayyaa qabuututu hojjetata nama fayyaa qabuututu hojii cufaa hojjetee galmaan gaajeetii yaada. Kanaaf viidiyoo kiyya kana gaa hanga dhumaa daawwadhaa. Warroonni immoo chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Maatii chaanaala kanaa ta'a akkasumallee laayikii godhuu hin dagatinaa. Yaada qabdan komentii jalatti komentii sekshinii jalatti naa barreessaa. Anilleen akkasumallee san qofa osoo hin ta'in viidiyoo isinitti tolu kan yooniin ani hojjedhe kan oolmayaas ta'e kan reakshinaatis ta'e kan biraallee kan yooniin ani hojjedhe isinitti tolu yoo kan jiraatu ta'e yaada keessan naa barreessaa. Inshaallah amma humna tiyyaa hanga dandeettii tiyyaatti hojjechuuf yaaliin hin godha. Akkasiin isiniin jaaga daawwattootaaf kabajamtoota kiyyaa akkasumallee yuutuuba kiyya kan biraa kan haarawaatillee jalaan isiniif kaaya subscribe godhuudhaan sanillee maatii naa tahaa na jajjabeessaa. Waa'ee yuutuubaas waan barnootaa irratti xiyyeeffadhee hojjechuu jira sanilleedha. Kanaaf subscribe godhuun na jajjabeessaa isiniin jaaga galatoomaa. خلقي مندجالا كاسي جلتي جلالاتي تو للبدي دي بفتي عساويهم قوفو وانيسي يادنا بيمي أواجتي الله
sakiina maqaa kee yaamuuni dhiphachuun hin jirtu si waliin taanaanii tasgabbii argaatti qalbiin sirkannaani siif malee hin buuftu ijji si mimmaanii rakkoon feeti dhuftus taatee akka gaara hin sodaanni takkaasiitu na gargaara dachi boonni fiitus onnin too daraara ansuma qabannan waa hundaan hin dabra waa hundaan hin dabra Allah 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 ya Allah 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 ya Allah ya Rabbu ya Gari ya Madda Rahmata khammaka khiyamu gammachun jirata sidabi jirachu nangulin kormata ayyoomin sidabi galluun nalkata hin dandeessu ba'achuuni ulfaata lubbuutti ruuhin qaama wajjiin awwaala muufeeti aduun guyyaa damtii dukkaana waanitti obbaa fi galallee wallaala yaa mootii Allahu 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 ya Allah Allahu Allahu ya Allah irkuudhaaf si'ataati gabrichi siyaamu kophaa ta'ee hafuusuu mannaati yoomuu hammeenyarraa dhiisi hangama kee deemu kan atiiti siitiif ni dhabu yoomuu gama kiiwi wannan gammachuu barbaada hundahuuna furtii wanna jiru yaada harka gammachuu dhiisee jiru gadda ankitaa'uu binan ifiifuun gammada ifiifuun gammada Allahu 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 ya Allah Allahu 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 ya Allah Allahu ya Rabbi ya Khalil Jalalu Yom sirra fagadi gammadin jiradu kalbin na dipata tasgabbi